Duutirriba mitika bulle bari wadarguni mal godrenta tuka biye wadarguni haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee ililleen suboodaafan jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee Kalee awwaale garaan nu laalata ijji imimani onneen nu hollata Umaasi kaadhanne deebii bimmaan keenya maaliif gadoo goota Kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfaa. Gaddisiise tokkoon qabadhee dhufe ani yeroo hundaa wanta ta'e tokkotti zimmi jechuun barbaada garuu baay'ee tokkoon itti gubadha. Naa mucaa kan baay'ee hin beeku ani eessattuyyuu hin beeku geen TikTok irraa fayyadaman hin beeka ijoollee Oromoo artistoota beekamoo faana yeroo baay'ee nan arga. Yaada gaarii fi yaada guutuu qabu waan biraa wanti irratti argin beeku. Har'a garuu kan beekame kan argame du'a isaati jechuudha. Informationiin garaa garii namni bira jiru yeroo sana yoo jiraachuu baate rasaasaan rukutame yoo yaaliidhaan mana yaala dhaqee raafuu hin dandeenye lubbuun isaan darben jechuudha. Akkasi viidiyoo dheengadda darbe tokko kan hin hojjedhe du'a waan akkasii malee Itoophiyaa keessatti wanti gaariin istiraatejii haaraan kan jiru isiniin jedhe isinitti meera beektanii dhugaan isiniin jedha dhaqa. Inni beekamaan inni hojii irratti bobba'u inni hiikaa gaarii tokko fiduu danda'u inni boru nama ta'e nama bulchuu danda'u inni mataa isaarra darbee nama 10 nama 20 ta'u du'ee badata isatti badaa jira jechuudha. Baay'ee tokkoon gadda dhugaa waaqayyo waan ta'e natti dhagahame jechuun bakka akkasiidha jireenyi keenya Itoophiyaa keessaa kun. Akkaataa itti baatee ol deebitu hin beektu diina kee fi fira kee adda baaftee hin beektu yeroo kam akka duutee duratti namni hojjetee jiraatee ijoollee isaan argaa abdii akkasiitiin deema akka akaakayyuu ta'een dulloomeen du'aa jedha namni du'iinsa isaa kan eeggachaa jiru akka du'u beeka garuu jiraadhee hojjedhee dulloomeen du'aa jedha inni har'aa garuu Oguma isaatiif lubbuu isaa baatee ol deebi'uun kun sodaachisaadha. Garuu waan haaraa miti kun baqa. Waggaa 3 lakkaa jira amma inni irra darbee akka malee fokkisee bacirraqe jechuudha. Baay'ee tokkoon gadda dhugaa waaqayyoon isiniin jedha du'a mucaa kanaatti. Bichaan nanaasise akka waan firaatti jechuudha. Ammeenya baay'ee hin qabu. Yeroo baay'ee hubadhu jechuudha. Baqa. Bareetti biyya kee keessa jiraatte gaarummaa fi baqa eenyu gaarii akkasii yaaduu fi ammeenya akkasii yaadu bara adda baafachuu hin dandeenyedha jechuudha. Bara baqa dukkannii fi ifti wal keessa makee jiraachaa jirudha jechuudha nu keessatti. Innaa beekani waa'ee biyya lafaa waa'ee biyya keenya sanuu amma makkaan dubbatu yoo dubbatame namni Dafee gara waan biraatti fudhata.
inni dhugaattiin dubbatu inni dhugaattiin jiraachaa jiru silaayyuu yaa'u lafarran turuu kun tasa du'aa tasa badaa jechuutti ganaa nama abdii nama meeqa baatetti bada jechuudha tasa. Inni irraa baqa bahuu malee akkatti ol deebi'u wanti inni beeku tokko iyyuu hin jiru. Bayeetumaayyuu iddoo bahee sana ga'uusaa wanti inni beeku hin jiru jechuudha bara keenya. Bara keenya jennee qabanna akka kanaa olitti waan biraan nu agarsiisin biyya lafaarraa nu teessisee dhugaan isiniin jedha. Hin barbaadu dhugaa waaqaan wanti inni hawwu tokko jiru beektu biyya lafaarra taa'e fokkisaa gadhee waan hin barbaachifne waan qafas jedhu waan jireenya irriba kee keessa sinaasisu argaa jiraachuurraa baqa namatti hafuu wayya bartanii dhugaan isiniin jedha namatti hafuu wayya. Bargit ani baay'een sodaachaa jira dhaloonni duubaa gara jabuma akkamii uummatanii akka guddatanii jechuudha. Amma kana booda fakkeenyota akkanaa kana badiinsa akkanaa gadda akkanaa kana waan argaa dhufanii gara jabina malee gaarummaan baratan dhaloonni duubaa. Warri nuti guddifnu warri nuti fakkeenya ta'a warra nu duubaa jechuudha. Wanti isaan baratan kanuma bara. Yoo safara keetti du'a akka tasaa inni namaan du'e jedhamu namaan du'uu salphaadhuma ta'uu waan beekuuf barachaa deema. Tokkollaa sana yoo nama ajjeese namni nama ajjeesuun salphaadhuma akka ta'e maaliif waggaa 3 boodannoo kiisii harka kaayee deema oni nama kalee waggaa 3 dura nama ajjeese arragin harka kiisii kaayee safararra deema. Kanaaf inni duubas yoon tasa nama ajjeese soon nama ajjeese warraa fudhadhes akkasittis jiraachuun hin danda'ama isa jedhu dhaloonni boru waa yaadaa dhufan. Baqa yoommoo inni tokko kana dubbate sila kana inni sun isa sana jedheet kanaafuu kana duras fuuldura kootti maali inni suniif inni sun walajjeese miti sabni sunis walajjeese iyyuu miti ani soon akka salphaatti kana godhe maani jabinuma gara jabina barachaa dhufu jechuudha. Dhaloonni dhufu isaaf hin ooriyani caalatti nama du'u baqa yaadayyuume guyyaa isaa hin geenye tasa du'e isaan qatee jedhamu malee waan baay'ee amma kanaa miti garuu dhaloonni dhufoo kana caala yaada wanti kana caala fokkisu baay'een hin jiru. Kana caala baqa gara jabinni akka malee hin dhufa jedheen hooraa jiraan gara jabinni baay'ee ulfaatan jechuudha. Nam beekani dhugaa baay'ee tokko natti dhagahama yeroo hundumaa baqaani waa'ee nama tasa du'ee fa'i baay'ee tokko natti dhagahama baqa baay'ee tokko jechuudha. Maaliif namni sun waan kaayyeeffate qaba akkuma dhala tokko akkuma nama tokko maaliif namni sun abdii waan ta'e qaba maasii isaatiif ofii isaatiif saba isaatiif boru waan ta'e qaba. Gaarummaa sana ammoo fudhatee otoo jirran oolcheen akka tasaa abbuma taate harkatti naaduu. Baay'ee ulfaataadhaan amma akka du'e riippoortii gochuu miti yookiin immoo inni ajjeese sun eenyunni kanaa sa'uu miti kan inni bahe baqa du'aati akkamii akka ta'e Itoophiyaa keessatti yoo tasa duutee somtuu itti gaafatamummaa namni akkasiin fudhan umtuu wanti tokko wanti addaa wanti dhufu akka hin jiraan kanuma qofa dhugaa waaqayyooti baqa waaqayyoon garuu beekan dhugaan isiniin jedha. Yoonatan baay'ee tokko naqafaaf isiniin jedheera kana waa'ee du'a baqa du'ee sun akkas godhee sun walajjeesse kun waan biraa ganama kaatanii wanti biraa gurra keessanii waan taaraan dhageessan oduu naaraan waan taaraan hojii naaraan kalaqni haaraan tokko hin jiru ganama kaatan hundumattu jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu baay'ee na gaddisiisa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Baay'ee tokko hin jibbaani du'a. Dhugaan isiniin jedha. Otoo wanti iddoon itti dheensan jiraate isan dhaga'u qofa nan dheensaan akka kootti jechuudha dhugaa waaqayyo gin hin jiru malee. Dhaga'uun immoo baay'ee ulfaataadha namni akkamitti akka du'e yoo nama taate lapheen namummaa nama keessa yoo jiraate baay'ee ulfaata du'a jechuun. Baqa akkuma keeti bar du'a namni tokko du'a jireenya isaa dhabee harka namaatti waan ta'een du'u jechuun akkuma keetam nama mataa kootiin waan baay'ee nama hawwa miti fuulduratti nan hojjedha saba kootii maatii kootii ofii kootii jedheen hawwa miti akkasuma sana dhabee jechuudha namni sun kaayyoo isaa sana harkaa kutatanii jechuudha.
abjuusaa san harkaa butatanii jechuudha. Kan nama gubaan bara. Maalumaadhame ani amma gaafii guddaa kan natti ta'u biyya keenya keessatti gara jabina mana ga'u harka walirratti fudhachuun amma lubbuu nama keessaa baasu jechuun kan isaa akkamitti ilaaleeti. Maalirraa ka'ee gara jabina mana gagga'u gurguddaan gurroota namaatti hin tolle biyya namaa keessatti maaliif uumameedha bara Itoophiyaa keessatti? Ani kan gaafii guddaa natti ta'e maaliif uumameedha bara? Jechuun harka walirratti sadarkaa fudhachuu ka'uun maalirraa ka'ee uumame? Ka'ee uumame akkamittiin babal'achaa dhufeedha bakka gaafiin kan koo. Ammamee bakka boru ganama silaamaa haaraa dhageessu waan tokko. Waan mata'e waan ta'e hin dhageessu waan haaraa. Bakka waa'eedhuma kanaa bicha namoonni karaa biraatiin haaraa dhageessu miti. Maaliifidha laataani bakka gaafiin inni natti baay'ate? Hin beekan dhugaa Waaqayyo. Bicha maaloo dhugaa hin beekan. Cimsinee otoo keessoo of dhaggeeffannee bakka ani eenyuun jenneen caalaadha jedhee yaadan beekan. Garuu baay'ee ulfaataa lamma keessa jiru. An baay'ee tokko na rifachiise dhugaan isiniin jedha. Bargiti namni baay'eetu tasa du'a ta'a. Baay'eetu harka namaatti du'e kan dhumaa dhugaan isaallee dhokate baay'eetu jira garuu nama quuqa bakka. Nama quuqa. Namni tokko yoo amma namni kun yoo du'e maaltu bakka bu'a? Namni ajjeese suni maalsaa bakka bu'aadha baqqame. Inuma bu'a bakka nama kanaa immoo kan dubbatu yoo karaa siyaasaa ta'e inuma dhufa tokko immoo ka'e. Hin dhumoo. Inni ajjeesu malee bakka nama kanaa kan caalutu immoo ka'an bara. Gin itti yoo darbee hin jiraatu itti yoo darbee bakka nama sanaa immoo wanti iddoo argatu hin jiru maaliidhaaf jedhamu gaafii kananna keessa jiran bara. Innaa hundaafuu Waaqayyoon bichaan yeroo hundumaa harka isaan ufaa diriirsuun kadhadhaani. Akkasiin isiniin jedhaa oduu isinitti dheeresse irratti hojjechuun feene Waaqa daga namaati nan gaddana ni ilaalagiin baqa cirrinatti hin dhugaa Waaqayyo yaada kana dhiyeesse. Akkasiin isiniin jedha mee chaanala kofaa warri taatan seenaa subscribe godhaa viidiyoon isinitti tole laayik gochuun dagatina yaada qabdan gaafii qabdan immoo komantii jala barreessa. Gara laafummaa Waaqayyoon nuuf haa baay'isuu immoo kadhadhaatti fufaate gara jabinarraa gara laafinuma wayyaa.